No filatamade dani sawa no filatamade dani sawa no filatamade dani yo kasi fudde tangala yo kana fuduti galiyantala lami bekani lo filatamade dani sawa no filatamade dani sawa no filatamade dani yo kasi fudde tangala yo kana fuduti galiyantala lami bekani kotu yada mile yero bajabile kotu yada mile yero bajabile gadam situlu nana e chilalo bae Oduman ko besim biti yonjia fulbana gae na tula fanyatu tae ya ta'u tole ya ta'u 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 ya wara dachana sa'u ya wara dachana sa'u kileluma sagale tinno wanti jirtu natti mul'atti anaaf haa ta'utu tinno hinaaphatte achi garaa keessatti dhokfamte odoo humna cibsitee tokko keessaa sagaleen kee ba'e hanga tokko wanta jiru tokko jira. Rukuttaa eeguutiin rakkoon qabdu hanga tokko yaalteetta. Sagaleen kee garuu sagalee olii duwwaa sagalee qal'aa duwwaadha. Gara furdaarratti dhufuurratti hin jiru sagalee akkasii. Kun immoo daangaa sagalee keetii si jalaa dhiphisa. Garuma qal'oo sana deddeebiti. Gara fuulduraatti bifa akkasiitiin sagalee gadi buuftee taphachuuf yaaduun gaariidha. Nama harkisuu irratti wallisaan tokko du'attoota maal godheedha odeensii isaa to'achuu kan danda'u. Hin to'ata. Odeensii to'achuu jechuun ofitti fiduu jechuudha. Achirratti ati qorraadha odeensii to'achuu irratti jechuudha. Kasii yaaluudha. Kuni shaakalaan dhufa. Akshiinii faana jechuudha. Wantati guutu wantati sirba jettu sana faana qaamni kee sochiin sun garasitti adeemee odeensii kee akkasi faana shubbisutti akkasi deeggarutti yoo garaa keessatti dhaga'ame miira isaanii tuquudha jechuudha. Miira nama akkamitti hatachuu akka dandeessu ofitti harkisuu akka dandeessu irratti yaalu jechuudha. Sun baay'ee si jalaa qorraa ta'eera. Maalumaafuu mee qabxii kee dhuma irratti eeggadhu. Daddaraaroo daawwatanii hedduu akka gammaddan ittis akka bashannantan abdii qabna. Ammas dorgommiin daddaraaroo akkuma itti fufeetti jira. Maqaan koo Biruk Tasfaan jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa Daabargaa magaalaa Hincinni ganda duwwaa tokkorraa. Maaliin dorgomta? Sochii dhuunfaa shubbisa. Yeroo darbee abbootiin murtii hanqina kan isaan siin jedhan maal ture yaadatta? Abbootiin murtii yeroo darbee wanti isaan naaf kaasan yaada isaan naaf kaasan sochii xiqqoo baay'ee si hanqata dhagni keessi ni kanaaf amma danda'ama ta'etti galiitoo shaakalinaan jedhaniiti. Ammoo shaakaltee taasirriitti fooyyesseera jettee yaadda? Ammaaf xiqqoo rakkina teeknikaatirraa waan nu qunnameef shaakalli baay'ee amma isaan ittiin goone maaliif iddoo galmarree waan rakkoo waan ta'eef iddoon itti shaakallu ammaaf haala mijeessaa irra malee arganneetiin hin shaakalle.
waltajjii guuttee taphachuu yaaltaa qaamni kee akka barbaadetti siin ajajamu sitti ulfaata. Kun shaakala guddaa hafuusaa mul'isa. Lukaa gadittis sochiin hamma kana godhamu amma kana miti. Mormaa olattis gosa tokko qofadha kanati haala tokkoon agarsiiftee shubbisa gosa shawaa adda addaa agarsiisuu hin yaalle waan hundaafuu qabxii kemee dhumarratti dhaggeeffadheera. Yennaa gara waltajjiitti seentu rukuttaa keessa hin jirtu turte garuu booda fooyyeffattee jirta. Isa booda irra kan jiru sochiin kee gaarii ta'ee sochii gootu sana immoo amma danda'amutu naannoftee waltajjii haala ittiin qabachuu danda'u si dandeessisa ture. Sanas idduudhumattidha kan ati qabattee fitte. Jijjiirraa ati gochaa yaalte tokko tokko baay'ee gaariidha. Garuu harki kee calqabee hamma xumurama irratti dugda keerra ture. Isas itti fayyadamuu haalli itti dandeessuu hin jira ture. Isatti sirriitti ittiin fayyadamne. Mormaa ol hamma danda'amutti sochiin kee gaarii ta'e rukuttaan kee gaarii ta'e qaamni kee gara gadi jiru wajjiniin walitti maktee sirriitti rukuchuu irratti garuu hanqinni hin jira. Anuma feefuu qabxii kee booda irratti sitti himamu.
shubbii dhiyeessite keessatti ammas rukuttaa alaa miti. Hanguma danda'e qaamni kee qaama kee ajajuuf yaalii goote ni mul'ata. Waltajjii guutumaaf guutuu fayyadamuu irratti xinnoo laafiinsi mul'ata. Kan biraa ho'inaan akka bahu taasisuu irrattis akkasumatti laafiin jirti. Akka kootitti gaa ishiin laafii jedhe kun odoo shaakala keessatti fooyyeffattee too dhiyaatte cimee tooni ba'an jedhu yaadaan qaba. Eenyumaafuu qabtee qe'ee boodatti eegi. Samira gulufa adage samara gatani bodera kinadufa Toropina han samira didicha Toromo nada kamna duru nada genya numuncha Imoromo safara duru nuaga dadana Ihada hormati tunu nada genya tabanna Mungudoli nulega kabatu Yamoromo tatawa dukai nada nakabudatu Jamale karare adago yo baro de mare narango namara ya nula gudata jati rukumidai jati madu dubata logarane jalate Sifan bita kamisi Waalama hanqinatu jira. Fayyadama waltajjii yaaliin gootan gaarii ta'ee hammammisaa eegdanii baalaansii gochuu irratti completely hin hojjenne. Lama garasitti jigduu tokko as ta'a. Walakkaan waltajjii qullaa ta'a jechuudha. Gara duubas yoo deemtan akkas. Yoo naannooftanis akkas. Kun xinnoo darbee tokko ta'uu irratti hanqinatu jira. Qabxii keessan booda irratti eegaa. Hamlee fi uffannaan kee fuula kee dabalatee akka gaariidha. Garuu sochii qaama irra kan jiru rakkoon. Sochii qaama keessumaayyuu mudhii olitti jettu hin baane akka barbaaddetti ajajamuu hin ajajne. Maaliin kamisee yeroo baay'ee beekamaan mormaa ol mudhii oli keessumaayyuu ritimii faana wal qabatee sirriitti utaaluu qaba. Sirriitti sochoosuu ajajuu qaba. Akka ijoollummaa keetti kan irratti shaakaluudha. Maalumaafuu qabxii kee dhumarratti.
Rukuttaan ati gateettii fi morma irratti gochaa jirtu akka gaariitti ilaala. Garuu miila wajjin wal hin simne. Fuulli keenya yeroo hundaa kan dukkanaa'u yoo ta'e, kan mufataa fakkaatu yoo ta'e, nama nu ilaalu biratti haala gaariitiin hin fudhatamu. Kana sirreessuun ani baay'ee gaariidha natti fakkaata. Gara caalaa amma kun hunduu hanqinni kan inni mul'atu maa inni shaakallii gaarii gochuurraan kan dhufedha jedhee yaada. Anuma feefuu qabxii kee booda irratti sitti himna. Marsaa lammaffaa calallii tokkoffaa gara lammaffaatti warra ce'an beeksifna. Lakkoofsi 8 achuma dhaabatta. Lakkoofsi 11, 21, 12 akkasiqa. Amma lakkoofsi 8 gara marsaa lammaffaa calallii lammaffaatti darbeera. Nu filatamaa dheedanii saawwa nu filatamaa dheedanii saawwa nu filatamaa dheedanii yookasi fudhee tangalaa yookana fudhuuti galiyyaan talaa lammii beekanii. Shubbisa dhuunfaa garee kana keessaa lakkoofsa 3 gara guraallaa lammaffaatti dabartee jirti. Yaarri tokko dhufee tiyaara kaapiteeni kaachisaa tiyaara kaapiteeni kaachisaa. Maloona buduu badii kolonee maloona buduu badii siramna bineensaan of nyaachisaa. Shubbisa gareetiin lakkoofsi 7 garee marsaa lammaffaa calallii lammaffaatti warra ce'anidha. Oromiyaa keessa kan jirtu si malee aduu naaf hin hiitu hiituun bariitu malana maliif yajiitu. Dorgommii daddaraaroo godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sabbataatti qophaa'e kutaa 8ffaa daawwattanii akka itti gammaddan abdii qabna. Torban kutaa xumuraa qabannee dhiyaanna. Hanga ammaatti waliin turuu keessaniif galata guddaa argadha.